qabxiiwwan marii 15 pirezidaantiin Ameerikaa waraana deemaa jiru dhaabuudhaaf dhiyeessanii fi qabxiin 5 Iraan dhiyeessitee baay'ee walirraa fagoodha. Dhimmooti ijoo qabxiilee 15 kan irratti eeraman tokkoffaan dhimma niwukilaaraati. Iraan niwukilaara hidhachuu akka hin dandeenye kan isheen gabbistees immoo dabarsitee akka kennitu akkasumas immoo buufataaleen niwukilaaraa ishee akka manca'an akka walii galtu gaafata. Dhimmi lammataa dhimma misaayilaati. Misaayilli Iraan fageenya imalus ta'e baay'ina isheen oomishtu irratti akka daanga'u akka walii galtu gaafatamteetti. Dhimmi biraa immoo dhimma ulaa Hormuz. Ulaan Hormuz kun akka banamu qabxii kana keessatti ifatti eerameera. Qabxiiwwan 15 keessatti wanti biraa eerame Iraan michoota ishee giddugala ba'aa jiran akka hin deeggarre gaafata. Michoowwan Iraan Yemen keessa Huutii, Gaazaa keessa Hamaas akkasumas immoo Libaanos keessa Hezbollaan soso'aa jira. Gama kaaniin immoo Iraan qabxiiwwan 5 keessatti qabxiiwwan 5 mee ijoo kan ta'an haa laallu. Inni jalqabaa weeraraa fi ajjeechaan irraa dhaabatu jetteetti. Lammaffaa miidhaa waraana kanaan dhaqqabeen beenyaan akka kaffalamuuf gaafatteetti. Dhimmi ijoo biraa kaaste immoo keessumaa Israa'el michoowwan ishee giddugala ba'aa jiranii fi kan duratti maqaa dhoofne akka naleellee gaafatteetti. Dhimmi ijoo biraa fi gaaffii ijoo ta'uu danda'u immoo ulaan Hormuz beekamtii addunyaa akka qabaatu akka Iraan ta'e jechuudha gaafatteetti. Dhimma kanarratti Ameerikaa waliigaltii yookiin immoo Israa'el waliigaltiin gaaffii ijoodha. Qaamoleen lamaan amma ejjennoon isaanii baay'ee walirraa fagaatee jira. Osoo waamichi marii irra deddeebiin dhaga'amaa jiru Ameerikaan waraana dabalataa gara giddugala baatti ergaa jirti. Kaayyoon isaanii maali? Maaltu ta'uuf deema? Jala jalaan isin biraan geenya.